jalqabee albuudota baay'ee kas keessa jiran kaaka laga Qanxichaa laga Weshoo ka duraan qotataa turan qabeenya kana ammoo misooma uummataatiif ni oolchine kalaltoota waraanaan bitachuun uummatuma Oromoo deebisanii bituudhaaf loltoota nyaachisuu waraana meeshaa waraanaa ittiin bitan isa kana ammoo amma san qofaa miti uummati misoomallee dhabee adoon ta'in naannoo warshaan albuuda baasusanti naafa dhalataa bal'aa dhalataa horiillee akkuma san naaf dhalataa bal'aa dhalataa uummati daraaramee qabeenyi isaa saamuu jira lubbuu isaa baduu jirti namni qaama hir'uutti dhalatu jira kanarraa ka'ee fincila cimaa qeerroo bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo wal qabatee albuuda duraan qotataa turan kaan qotii dhooggate jechuudha irraa dhaabani waan isii dhooggate uummata isa kana ammoo mootummaan garboonfataa waan saamkaan dhabee albuuda kaan dhabee jennaan keessatti amma uummata kana sanyii duguuggaa lafarraa balleessinee albuuda kana deebinyee baafan jechuuf yaalii akkanaa godhan jiru jechuudha. Gochi kun ammoo gocha addunyaa keessatti tasumaayyuu godhamee beenne sanyii duguuggaa ta'e jedhanii wanni dalaganuuf kana jechuudha. Gocha hamaa ammanan jedhamne waan dhala namaa irratti raawwatamu mallee ammas kana qofaa miti naannolee biraallee naannoo Wallaggaatiin wal qabatee naannoo adda addaatti waan dhala namaa idil addunyaatti dhoowwaa ta'e summii keemikaala naannoo adda addaatti itti facaasuudhaan uummata balleessu jiran ammas godina kanallee yaalii yeroo baay'ee godhu jiran keemikaalaan ammas dhabamsiisuuf akkuma wal fakkaatu akkuma Wallaggaa irratti raawwatan kanas yaalii aleellaa summii waan idil addunyaa irratti raawwatame akka godhamuuf yaalii godhamu jira jechuudha. Kanaafuu uummati asii daraaraa hamaa keessa jira rakkoo hamtuu keessa jira inni kun akkasi jira yeroo ammaatti. Waraanni bilisummaa Oromoo yeroo waraanni mootummaa Itoophiyaa uummata hiraarsu maal godha inni? Waraanni bilisummaa Oromoo yeroo waraanni mootummaa garboonfataa Dr. Abiyyi uummata keenya hiriirsu dirqamsiisaa jirutti tarkaanfii barbaachisaa irra fudhachuu jira. Yoonni mana gubu tarkaanfii barbaachisaa irra rukutuun uummata ammoo gara fiitti fudhatee akka isaan jalaa baksee lubbuu isaanii baraaruun guyyaa guyyaatti adoon rafin adoon boqatin halkanii guyyaa sa'aatii 24 socho'uudhaan tarkaanfii barbaachisu fudhatee uummatarraa ittisa cimaa taasisaa haqa ammaa haqa har'aatti jira jechuudha. Adoo waraanni bilisummaa Oromoo asin jire teete uummati Oromooyyuu akka waan lubbuun lafarra hin jirreetti lubbuunu akka waan lafarra hin jirreetti ammallee boruun ammoo dura dhaabbatee yosaan mana guban yosaan nama ajjeesan irraa ajjeesaa irraa kukuffisaa irraa ittisa godhuu jira jechuudha. Tarkaanfii wayii kaleessa fudhattaniittuyi? Tarkaanfii kaleessa mana naannoo Gaadduu Jabaasireetti uummata nageenya mana lama isaan gubanii jennaan waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfii fudhateen waraana garboonfataa Impaayera Itoophiyaa nama 12 ajjeesee hedduu isaanii madeessee jira. Akkasumas aanaa Malkaa Sooddaas uummata nageenya adoo isaan daraaraa jiran tarkaanfii fudhateen paatroolii tokko guutuu dhabamsiisee hojii ala godhee jira. Tarkaanfii ammallee akkuma itti fufuu jira jechuudha. Akeekni waraana bilisummaa Oromoo zoonii sana keessa socho'u maa inni? Waraana bilisummaa Oromoo kan zoonii godina Gujii lixaa keessa socho'u akkuma beekamutti kaayoo adda bilisummaa Oromoo ka'atiin dura lubbuu qaqaalii namoonni beekamoon ilmaan Oromoo qacaleen jajjaboon ka beekumsa qaban lubbuutti dhangalaasaa turan walaabummaa bilisummaa walaabummaa birmadummaa Oromiyaatiif Oromoo hiree murteeffannaa uummata Oromoo murteessuudha kaayoon isaa. Hoogganni adda bilisummaa Oromoo yeroo ammaa biyyatti galee jira. Waraanni alatti hafee bosona keessa tafuun immoo garaagarummaa hin uumu? Garaagarummaa inni uumu tokko hin jiru. Karaa nagayaatiin galaa jedhame karaa nagayaatiin gaafa hooggantoonni gara biyya keessaa seenanu akkuma beekamutti waraanni bilisummaa Oromoo karaa nagayaatiin seenee qabsaa'uu akka malee barbaada. Maafi waan isii kadhabe karaa nagayaatiin yoo deebisaniif adoo wareegam tokkoon kaffalamne adoo lubbuun namaa hin badin yoo deebisan akka malee barbaada. Duraanuu ammoo kana dhabee qawwee hidhatee bosonaan waan galeef inni kun ammoo hagam dhugaa waan jedhamaa hooggantoonni yeroo jalqabaatiif hin seenani. Yeroo isaan seenanitti ammoo uggura adda addaa irra godhuun hooggantoota saniiyyuu deebisanii dirqamsiisanii afaan qawweetiin akka isaan waraana galchan kaayoo sharafuudhaan akkuma beekamu akkam durii kaan deebisanii akka bara 91 mooraa waraanaatti walitti galchanii waraana keenya kan irraa dhabamsiisan hooggantoota keenya kan irraa dhabamsiisan tootuma wal fakkaataa mootummaan Habashaa kama barate kaan
oolchuuf yaalii godhaa ture. Isa godhaanina ammoo warra duraan galeeyyuu ka akka fakkeenyaaf duraan nama waraana 1,300 ka galchine isaayyuu uggura adda addaarra godhuun kaan ammoo gosa biraatti kunyaaf Oromoo Tigireeyyuu Oromooyyuu miti jedhanii addaan qoqqooduun rakkoolee hamaa waraan duraan gale suniif warroonni galan sun rakkoo hedduu keessa jiranii afaan qawwee jala jiranii ammas dirqamsiisanii waraan akka galchuuf taasisan. Kanaafuu ammoo haala wal fakkaataa waraana bilisummaa Oromoo kaayoo isaa beekaa muuxannoo duraan dabritarraa waan beeku akka walitti deebisanii garbummaa uummata Oromoo waraana bilisummaa Oromoo hiikachiisanii uummata Oromoo kan daraan deebisanii qabsoo bilisummaa Oromoo kan ilmaan Oromoo irratti wareegaman deebisanii boolla gadi fagootti awwaaluudhaaf yaalii isaa godhan turanii jechuudha. Isa kanarraa kaka'e ammoo kaayoo deebiste ammoo hooggantoonni ka gara biyyaa seenan karaa nagaatiin seenan abbootii gadaatiif uummata Oromootiif kennan uummata Oromootiif abbootiin gadaa ammoo heeran beekanu kaayoo adda bilisummaa Oromoo hin beekanu namoota kaayoo hin beekne ammoo murtee kennuun kaayoowwan asiin dura Oromoon guutuun irratti wareegamaa qabeenyatti dhabaa lubbuutti dhabaa ture kaan sharafa. Kanarraa kan ka'e inni kun ammoo isaanuu garbummaa jala waan jiranuuf haga isaaniiyyuu deebisne garbummaa jalaa baanyuuf uummata Oromoo waliin bilisoomsuu qabna. Kaayoon sharafamtuun jiru isa kanaaf rakkoon jirtullee hin jiru garaagarummaan uumamullee hin jiru kaayoon hin sharafamu kanaafuu akkasan jirti. Amma yeroo haala amma keessa jirtan wajjin yoo ilaaltan yoo mootummaan Itoophiyaa maal godhee rakkoon Oromoo furama jettanii yaaddu akka waraana bilisummaa Oromootti? Rakkoon uummata Oromoo fi uummata Oromoo qofaa doonteen sabaabtaan lammii Itoophiyaa keessa impara Itoophiyaa keessa jiran hunda furmaatti argamuu danda'u waraana bilisummaa Oromoo galcha moona galchanii hiikachiisu adoon ta'in waraana bilisummaa Oromoo afaan qawweetiin hiikachiisanii jilbiichisuu adoon ta'in furmaatti tokko argamuu danda'u gaafa gaafiin uummata Oromoo deebii argatte qofa. Gaafiin uummata Oromoo ammoo gaafii misoomaatii moti gaafii daandiitii moti gaafii bulchiinsa gaariitii moti gaafii hiree murteeffannaa waan isii ofii murteeffachuuti. Gaafa hiree murteeffannaa uummata Oromootiif kennee bilisummaa walabummaa fi birmadummaa uumame rakkoon Oromoollee furamti rakkoon ammoo sabaabsaan lammii askee jiranullee in furan kanaarratti ammoo wanni furmaata ta'u tokkoyyuu hin jiru. Yeroo ammaa kana waraanni bilisummaa Oromoo Gujii lixaa keessa jiru akka galee harka kennachaa jirutti himamaa jira. Dhugumaa kuni? Kuni dhugaa miti waan sabarraa fagaatee waraanni bilisummaa Oromoo ka godina Gujii lixaa ka galeen jiru. Akkuma beekamutti naannoo kana lolli yeroo baay'ee diinni uummata daraaraa manatti gubaa kaan ajjeesaa mana isaanii tokkoon baasee qonnarraa qotee bulaa qonnarraa ari'ee loon tiffatu loonirraa ari'ee ka daldalarraa ari'ee akkuma jiru bosona keessa ciisa. Isaan kana keessa warroota baqatan kana keessa ammoo sossobanii akkana sinii goona dantaa dhuunfaatiin bituudhaan waraana bilisummaa odoon ta'in uummatuma lubbuu isaan jalaa baqate lubbuu fi baraaruuf jedhee nuta baqate. Kanu lubbuu isaanii baraaraa turre akka isaanii ijjeeni karraa ittisaa turre akka isaanii hiini karraa ittisaa turre isuma isaanitti ammoo deebi'anii sossobanii namoota tokko bu'aa akkanaa sinii goona birrii sinii kennina konkolaataa sinii kenna jedhanii sobanii namni dura akkasni waliin ture namni 12 galee nama kana keessa ammoo namni 2 ka duraan miseensa waraana bilisummaa Oromoo adoon ta'in miseensuma ka ture ka achi biyya keessa taa'ee duri hojii waliin hojjechaa turre hojii dhaabaa waliin hojjechaa turre sun ammoo warra sun gowwoomee namni 2 waliin gale nama san keessa morkataa goobana sassaabii nama jedhamuu fi nama gumii bokkoo jedhamu ka duraanuu waraana bilisummaa Oromoo ta'in ka akka miseensaatti achitti waliin hojjetaa turre namni kun ammoo isaanis sobanii warra waliin galanii namni ammoo gale baqattoota isaan lubbuu bassanii nu bira galan malee waraana bilisummaa Oromoo ka gale tokkolleen hin jiru. Amma yeroo dhiyoodhaa sitti humnoonni garaagaraa ijoolleen biyya alaa keessa jiran naannoo dhalootaan Gujii ta'an akka waraanni humnaan qabeenya saamaa jiru ijoolleellee haadholiillee akka waan inni gudeedaa jirutti oduu adda addaa tamsaasaa jiru kana quba qabdu sin. Waraanni bilisummaa
guutuma guututti har'a dhiisi duraanuu waggaa dheeraa ka ture gocha kanaa dalageelleen beeku amma achillee dalagu jechuu waraanni kana dalagu waraana garboonfataa impara Itoophiyaati kun waan dhoksaa miti waan ifatti nuti beeknu waraanni bilisummaa Oromoo guutuma guutu gochoota amma na gaafatte kana tasumaayyuu duran dalageen beeku amma achillee dalagu hin jiru jechuu waraanni bilisummaa Oromoo waraana kaayoo beeku waraana waan bayeef beeku waraana heeraaf seera mataa isaa ka qabu waan isaatiin ka socho'u malee gocha akkanaa ka dalagu hin jiru jechuu kun ammoo ta'e jedhamee gochoota maqiballeessi ka ifii dalagani akka uummati Oromoo isaan balaaleffatu akka addunyaa waraana bilisummaa Oromoo balaaleffachuuf mootummaan waraanni impara Itoophiyaa ka Dr. Abiyyiin hoogganamu waraana kanattuu gocha kana raawwataa ture uummata ajjeesaa ture mana gubaa ture adoo ajjeesin ammoo mana galchee duubaan ibidda itti qabee gubee ajjeesaa ture dubartii namaa guddeedaa ture suuqii namaa cabsee qabeenya saamaa ture nama karaa deemu konkolaachistoota karaa irraa dhaabee abaa'ooyyuu nyaachisuu jirtan abaa'oo nyaachisuu deemtan jedhanii waraana bilisummaa Oromootii birrii sana geessan jedhanii irraa guurataa ture kun waan ifatti uummati qulqulluun beeku ka uummati Oromoo guutuun quba qabu kun ammoo waan dhugaarraa fakkaate ta'e jedhamee waan uumame jechuudha namoonni ammoo biyya alaa ta'anii akka jedhan waan Oromaa keessa ka quban qabne waan waraana bilisummaa Oromoo ka quban qabne oduu akkanaa achi ta'anii waadaa seenanii fi waan akkanaa sii goona konkolaataa sii binna fooqii sii jaarra kana dubbadhedhaniini damtaa dhuunfaadhaan gowwoomanii kana dabarsan malee kun guutumaa guututti gocha jiruu miti waraana bilisummaa Oromoo irratti hin jiru kana ammoo isa ragaan guutuun uummata Oromoo bal'aa ka Oromiyaa keessa jiraatanii fi akkasumas sablammii Oromiyaa keessa jiraatan irraa mirkaneeffachuun ni danda'ama. Ammallee kaabinoonni walitti deebanii hiriira baasuun akka waa uummata hiriira bahee uummata waraana bilisummaa Oromoo balaaleffatee fakkeessanii afaan qawweetiin hiriira baasanii aanaa Bulee Horaa godina Bulee Horaatti markaa Sooddaatti aanaalee jira hundumaa keessatti dirqamsiisanii baasanii jira jechuudha holola san qofaayyuu muti afaan qawweetiin baatee jaalatte jibbite abaa'uu balaaleffadhu waraana bilisummaa Oromoo balaaleffadhu nu guddeetii jedhanii aga ammaa raawwachuu jiru jechuu gochoota fakkeessanii kana ammoo qaamni biraa seenee qoratuu qabaa jechuu yoo qaamni walaba seenee uummata bal'aa ka waan kana gadi bu'aan beeku ka waan kana sirriitti beeku holola ta'e jedhanii isaan dalagan kana mirkaneeffachuudhaaf qaamni walabaa seenee qorachuu qaba akka isaan afaan qawweetiin uummata dirqamsiisanii hiriira baasanii balaaleffatan guyyaa guyyaadhaan afaan qawwee uummata kun jalaa baqatee jira uummata magaalaa sabaaf sablammii ka isaan ammoo waliin jiraatu ka isaan deeggaru hiriira baasanii balaaleffadha abaa'oon akkasiin uummata gudeessu akkasiin nama isaa jedhaadhanii afaan qawweetiin sodaasanii godhanii jira jechuudha kan ammoo guutumaa guututti ka beeku uummata Oromooti qaamsa daffaan seenee qoratee gocha kan ka abaa'oo ka waraana bilisummaa Oromoo ka mootummaa garboonfataa waan jedhamsan uummata argachuu danda'a inni kun ammallee irra deebiidhaan wanni isinii dhaamu holola dhugaarraa fagaate akkasumaa dhugatti dhiyaanne ka ta'e jedhamee asumaan duratti akkuma beekamutti waggaa 27 mootummaan kun kan ittiin biyya bulchaa ture soba holola dharaati waan boruu mul'atu guyyaa lama sadiin duubatti dheera kanaan arginaa jechuu waan dheeraa kana uummata guutumaa guutuuf beeku kun ammoo qaamni walabaa osoo qoratee mirkaneeffatee irra caalaa akkasitti bareedaadhaan jedha. Abbaa Gadaallee akka waan sin sodaachisaa jirtanitti himaa jiru kuni dhugaadha? Nuti abbaa gadaa akkuma kaayoo kennaatti nuti ilmaan abbaa gadaati nama sirna gadaatiin guddate gadaa ta'e tokko namni harkaan qabatu hin tuqu ittuuyyuu hin dubbatan isaayyuu hamatan isa duubaayyuu waan isaa hamtuu hamatan nuti ijoollee abbaa gadaati waan abbaa gadaa beenna hamachuu hin dandeenyu waan tokko godhuu hin dandeenyu haa ta'u ammoo ka isaan jedhan sun ammoo ufumsaatiin abbaa gadaa gowwoomsanii damtaadhaan bitanii gowwoomsanii if bulaan deemuun akka waraana bilisummaa Oromoo balaaleffatu tolchuun abbaa gadaa tokkocha qabatanii itti deemaa jiran jechuudha. Kanarraa kaanii ammoo akka Oromoon gadaa balaaleffachuun aadaa malee akka ta'e akka yoo aadaa gadaa nama tuqe tokko uummata Oromoo akka inni nama san jibbu waan beekanuuf sobanii ammoo akka waan nu balaaleffannuutti godhanii odeessaa jiran malee nuti abbaa gadaa dhalle borullee sosodaachisuu hin dandeenyu doorsisuu hin dandeenyu aadaa nu hin goone sirni gadaayyuu waan akkasii nu dhiisiin nam tokkooyyuu dalaguu hin danda'u. Abbootii gadaa yoo jennu ammoo abbaa gadaa jiloo maan dhookaa jedhamu isa tokko qabatanii deemaniin alatti abbootiin gadaa kanarraa gadi hafee akka ammaa godaanuu jiru nu keessa godaanuu jiru uummata keessa godaanuu jiru yaa'aa fi gaggeeffatu jiru.